Rakkoolee mar'imaan kennaa gara gogiinsa yookiin ammoo sagaaraa nurraa bahuu dide haala salphaa taheen furmaata isa viidiyoolee namoonni hedduun obsaan dhukkuba kalee irratti qoricha aappilii irraa mana keenyatti guyyaa 40 kuufamee yookiin ukkaamsamee hojjetamu obsaan na eegan viidiyoo osoo hin ilaalin hanga ammaa turanii gaafii hedduu na gaafataa jiraniif deebii isa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuni Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoode. Viidiyoon xiqqoon na jalatti argitan kun waa'ee viidiyoo isin namoonni hedduun na gaafattanirraa dhumarratti obsaan na eeggadha. Ammoo amma kaniin qabadhee dhufe qoricha gara gogiinsaa gaafii hedduu namoonni na gaafataa jiran garaan kiyyaa yeroo hedduu sagaaraan narraa hin ba'u mana fincaanillee yoo deemu akkasuma mootuyyuu natti gogee na dhukkubana jedhanii rakkooleen gara gogiinsaa hedduu ulfaatadha. Tokkoffaa rakkoon inni nurratti geessu dhukkuba kintaarotii fi keessattuu shamarran keenya sababa dhaabbannaa adda addaatiin akkasuma immoo waan ulfaatan ol fuudhaniif sigigaachuu gadaamessaa waan qabaniif yookiin miidhama gadaamessa akka gadaamessaan isaanii sigigaatee gara keessatii fi gara alaatitti bahu nu saaxila jechuudha. Kanaaf gara gogiinsa ofirraa ittisuun baay'ee sirriitti barbaachisaadha. Kana qofa dhukkuba kintaarotii fi dhukkuba gadaamessaa qofa osoo hin tahinii kan nurratti fidu dhukkuba kaansarii mar'imaanii jechuudha. Wanni kun xuriidha gara alaatitti baha akka mar'imaan keenya keessatti hafee rakkoo adda addaatiin nu saaxilaa san qofa osoo hin tahin dhiiga keenya xureessuu fi akkasuma ammoo dhiigni kun erga xuraa'ee jedhee akka gara onneetitti jechuudha. Onneen keenya dhiiga raabsituu onnee irratti akkasuma raabsituu hidda dhiigaa hundarratti rakkina nurratti fiduu danda'a. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mana keenya keessa teennee oduu isinitti dheeresse namoonni tokko ammootuyyuu akka sirriitti haasahee isin hubachiisu yookiin hubattan barbaaddanii kanaaf warroonni obsaan na dhageettanii fi viidiyoo dheeraa hedduu jaallattan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma warroonni ammootuyyuu haasaa dheeraa hin jaalanne yoo isinitti ulfaatee isin hin gammachiisne jala baataniitumaan dhiisuu dandeettanii yookiin irra ooftanii bakka isin barbaachisu san dhageeffachuu ni dandeettanii. Hunda dhaga'uu osoo hin tahin waan isin barbaachisu qofa dhageeffachuudha. Kan isitti argitan tiiniidha. Tiinii jechuun keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa jirtan suuqa barbaaddanii fi akkasuma markaza barbaadan irratti argachuu dandeettanii. Arabas jechuu amma fakkeenya shamarran keenya hedduun kan ittiin rakkataa jiran gara gogiinsa kan saalfatanii fi kan mana fincaanii yoo seenan achii gabbahuun itti ulfaatu akkasuma ammoo gaafa itti gogee jedhe sagaaraan kun bakka qaamaa sagaaraan bahuun muree dhiigee akkasuma ammoo madaa adda addaa kintaarotiin sun deemee madaa biraatti jijjiirama. Akkuma beekamu shamarran keenya dhibee guddaayyuu gara gogiinsa qofa osoo hin tahin kan hin himannee fi akkasuma ammoo kan hin dubbanne jechuudha. Kanaaf tiinii firee 3 hanga 5 dhiyeessine firee 3 jechuudha. Burcuqqoo ni dhiyeeffannaa burcuqqoo bishaanii jechuudha. Kama mana keenya keessatti bishaanitti naqannu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa tiiniin garaa qulqulleessuufis tahee immootuuf faayidaa guddaa qaama keenyaa fi dhukkuboota hedduuf bu'aa guddaa kan qabudha. Namoonni hir'ina dhiigaa qabanis dhiigni isaanii akka deebi'u ni gargaara. Akkasuma dhukkuba sukkaaraatis tahee dhukkuboota dhiibbaa dhiigaa guutuu irratti shoora guddaa kan taphatudha. Kanaaf burcuqqoo tokko dhiyeeffannee akkasuma ammoo tiinii firii 3 bishaan ho'isnee jechuudha jalqabaaf kan qopheeffannu. Namoonni barbaadan ammoo firii 5 illee yoo gootan hedduu bareedaadha. Xixiqqaa jechuudha. Xixiqqaa yoo ta'e firii 5, gugurdaa yoo ta'e firii 3 jechuudha. Akkasuma ammoo tiiniin gogaallee ni jira jechuudha. Tiinii gogaa kana bishaan danfaa itti naqnee akkasuma ammoo juusii yookiin dhugaatii jalaa baasnee dhuguu ni dandeenya. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma asitti argitan kanatti jechuudha. Tiinii qofa osoo hin tahin wantoonni garaa keenya laaffisan akka fakkeenyatti hedduutu jira jechuudha. Akka nyaatattis yeroo hedduu nyaata dhadhaa waan akka marqaas osoo arganne yeroo hunda dhadhaa eessaa fuuna jechuun keessan waan hin oolle dhaanan dhuguun akkasuma tiimira ganama garaa qollatti nyaachuulleen garaan keenya saffisaan akka laafuu fi akkasuma mar'imaan keenya akka fayyaa gahee guddaa qabu nuuf godha. Namoonni keenya hedduun ani aanan hin dhuguu, ani urgoo biyya Arabaa hin nyaadhu, akkasuma areera biyya Arabaa hin dhuguu waan akkasii jenna hundi keenya. Kana qofa osoo hin tahin dhadhaa Arabaa ani hin nyaadhu ishee jenna hundi keenya jechuudha. Garuu jechuudha dhadhaa biyya keenyaa waan argachuu hin dandeenyeef jecha sababa faayidaa keenyaa fayyaa keenyaaf dirqama filannoo takkallee hin qabnu. Filannoon keenya nyaata biyya Arabaa kan keessa jirru kana nyaachuu fi fayyadamuun dirqama keenya sababa fayyaa keenyaa jechuudha. Hundi keessan mana Arabaa keessatti garaan isin gogus tahee rakkoo adda addaatiin saaxilamtan adaraa keessan fayyadamaa isiniin jedha. Bishaan danfaa burcuqqootti naqataa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo yoo isinitti hin mul'anne dhiifaman of kolchaa asumaan isiniin jedha. Akkaataan viidiyoo itti waraabamuu xiqqoo akkuma beeytan hedduu
maal isiniin jechuu danda'a kan beeku hin beeka kan hin beekne rakkoo tokkollee hin qabu hubadhaa isiniin jedha kunoo bishaan itti ol guutee bishaan danfaa itti ol guutee jira itti qadaannee kenna hangam tursiifna warri jettanii fi an akka ofii kiyyaatitti sa'aa 3 illeen tursiisa yookiin ammoo iyyuu galgala bishaan danfaa itti naqee ganama ol ka'ee jennaaniin dhugaa jechuudha. Akkaataan dhugiitii karaa hedduun dhuga akka ofii kiyyaa jechuu gara laaffisnaa laafuu fi akkasuma immoo gaafa sirriitti garaa naa qulqulleessuu barbaade maal godha zabii zayituuna dhiifa mana of kolchaa isiniin jedha tiinii kana gogaa bita yeroo hedduu jechuu mana qorsa aadaati tiinii kana gogaa bitee firii 5 xixiqqaa yoo ta'e dhiqee burcuqqoo keessa kaa'ee yookiin isaanii burcuqqootitti isaanii shorbaa uumama akka bishaan danfaatti naqee bulchee ganama ol ka'ee zayituuna maankaa tokko itti godhee achi ammootuyyuu loomii xiqqoo isiitti cuunfee garaa qullatti akkuma hirribaa ka'een dhugee achi booda ammootuyyuu sa'aa daqiiqaa muraasa 15 booda maal godha bishaan ho'isee jechuun bishaan jiddu galeessa ta'e bishaan kiyya dhugee achi booda ciree kiyya nyaadha jechuudha. Haala kanaan gaafa san sirriitti jechuu garaan kiyya kan qulqullaa'u. Namoonni walumaa galatti gara gogiinsa rakkatan karaa kanaan fayyadamaa tiinii keessan galgala bishaanitti naqitanii dhuguu dandeettan sa'a lamallee tursiistanii dhuguu dandeetta. Itti aanuun ammootuyyuu bishaan burcuqqoo tokko dhiyeeffannee yeroo hedduu isinii himee jira maankaa tokko yookiin ammootuyyuu millii 10 hanga 5 jechuu zayituuna bishaan sanitti goonee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kunis yoomi garaa qullatti yoo barbaadan keessattuu namoonni borciif na gaafataa jirtan warroonni borcii rakkattan furdina hir'isuuf yeroo gabaabaa keessatti cinqamaa jirtan faayidaa fi fayyaa wajjin bishaan ho'aa zayituuna maankaa tokkoo fi cuunfaa loomii maankaa tokko zinjibiila daakamaa xiqqishuu isii jechuudha akkami isinii himuu danda'a waan haga akkamii haga suuqidda nyaata xiqqaa wayii nyaata shorbaa tokko isaanii tokkootti suuqidda gam goon argitanii xiqqoo sanitti gootan yoo immoo zinjibiila daakamaa hin arganne zinjibiila dheedhiitu irra barbaachisaadha jechuun jiidhaa isaattuu filatamaadha fayyaafillee jiidhaa isaa kana xiqqishuu isaa murtanii bishaan irratti daqiiqa 5 danfistanii bishaan sanitti yeroo bishaan sun xiqqoo lash jedhee dirra kennatee jedhe bishaan sanitti cuunfaa loomii maankaa tokko gootanii akkasuma ammootuyyuu zayituuna maankaa tokko gootanii walitti kurtanii ganama garaa qullatti yoo xiqqaate ji'a tokkoof yoo dhuudan kiiloo namni kenna kiiloo lala kiiloo osoo hin tahini furdinni keessan yookiin ammoo coomaa fi argitanii moorri qaama keessanirraa baqee akka bahu isin gargaara faayidaa guddaa kan qabuu fi fayyaa kennaaf namoonni coggaarraa qabdan ammootuyyuu loomii zinjibiila odoo itti hin godhini fayyadamuu qabdan jechuudha haala kanaan gara gogiinsaafis furmaata ni taha faayidaa hedduullee jechuudha immootu gaafilee namoonni hedduu na gaafattan viidiyoo kanarratti walitti qabee isinii fiduu kiyyaaf na of kolchaa isiniin jedha gaafilee namni hedduu waa'ee furdinaa waa'ee viidiyoo asiin dura dabaree viidiyoolee hedduu keessatti hojjadhee jira furdinnas tahee rakkoolee dhimma shamarran keenyas dhimma jireenya keenyaa hedduu hojjadhee jira kanaaf viidiyoo kiyya waan hin ilaalleef jecha akkasuma immoo maatii 20 keessaa nama 200 300 waan laaduuf jecha viidiyoo an hojjadhe argachuu hin dandeettan garuu viidiyoo ji'a 2 dura ji'a 3 kalaa'ee kan hojjadhe haarayaan na gaafattan akka fakkeenyatti viidiyoo waa'ee dhukkubbii kalee fi akkasuma mootuyyuu qonxaaxee yookiin kal tuffaaha ani hojjadhe yoom hojjadhe ramadaana seensa jalqaba hojjadhe akkuma iidaa jechuu iida geessinee gaafa guyyaa 9 baasee keessaa akka margitan viidiyoo kanaan hojjadhee geesse gadi dhiise jechuudha hanga har'aatitti viidiyoo sammaanuun xumurii jedhanii viidiyoo gaafa jalqabaan hojjadhe qophiisi jechuudha hojjadhee na eegaa jedhe jalatti maanuun xumurii viidiyoo babbareedaa hojjattaa garuu waan jette nuun xumurreedhanii naqeeqan ani geessee jira xumuree jira guyyaa san osoo hin hanqisin faaruun rabbiifaa gahu haala amma argitan kanaan viidiyoo akkanaa kana hojjadhee immootuyyuu jechuudha akka sirritti fasinii ta'u viidiyoo san jala deemtanii yoo jettan har'aaf viidiyoo kana namni ilaale viidiyoo san ni argattan xumura irratti viidiyoo san malee viidiyoo biraa hin kaa'u jechuudha barreeffamaanis tahee viidiyoo xumura kiyya viidiyoo har'aa irratti viidiyoo san kaa'aa haala amma viidiyoo asitti argitan kanaan hojjadhee geessee akkamitti akka dhuyidan akkamitti akka fayyadamtan maaliif akka nu barbaachisu rakkoo akkamii akka nurraan ga'u guyyaa meeqa akka dhuyidan guutuu isaa achi keessa dubbadhee jira ammas jechuudha wantoonni fayyadamnu guutuun isaa fakkeenyaaf zayituunaa fi cuunfaa loomii daa'imaa akkasuma yoo fayyadamnee jenne walitti dhaabnee ji'a tokkoof yoo fayyadamne borciis nurraa fixaa yookiin ammootuyyuu cooma kalee fi akkasuma coomolee qaama keenya keessatti karaa nun barbaachifnetti faayidaan ala nutti bahan kan nurraa bahisuu fi yookiin nurraa balleessuu haaluma salphaa ta'een akkasuma viitaamin C, viitaamin A fi viitaaminoota
baay'een hedduu viitaaminootaa fi albuudota hedduun kan badhaadhe waan ta'eef haala salphaan argachuu ni dandeenya. Gara gogiinsas furmaata ta'uu ni dandeenya. Haa ta'u malee namni nyaata hin nyaanne, namni dhugiitii qajeelee hin fayyadamne, keessattuu nyaata arabaa hin jaalladhu, dhugiitii arabaa hin jaalladhu jedhan miidhaa guddaa kan isinirraan gahuu fi hir'ina dhiigaallee kan isinirratti fiduudha. Akkasuma immoo sirriitti akka qal'attanii fi daftanii hin dandamanne kan isinirraan gahu. Kanaaf hunda isaa beeknee faayidaa fi miidhaa isaa haa fayyadamnu. Viidiyoo gadhiisu ilaalaa, horaa bulaa, itti fayyadamu.